Ashamaa akkam jirtu daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu. Kun sagantaa Finfinnee Maltiimiidiyaan mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhuun qopheessee isiniif dhiyeessudha. Namoonni seenaan isaanii sagantaa Finfinnee Maltiimiidiyaa mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhuun qopheessee isiniif dhiyeessu yeroo dhaggeeffattanitti namoota kana wanta adda isaan taasisu yoo jiraate ofii isaaniif jiraachuudha. Baroota keessa jiraatanitti wantoota jijjiirama guddinaaf qaroomina dhala namaatiif fudhaa ta'an hokkara tokko malee wallaansoo qabanii injifachuun akkasumas ifaajjii isaaniitiin daangaa yaadaaf ilaalchaa ana qofaaf jedhu diiguun faayidaa waloof gumaacha gaarii gumaachuu isaaniiti. Kanaaf gootonni kunneen gama hojii irratti bobba'aniin jijjiirama hunda hammate fiduu danda'aniiru. Gootummaan isaaniis bakkaan yeroon yookaan haalaan kan hin jijjiiramne waan ta'eef maqaaf seenaan isaanii daangaa qaxxaamuruun barootarraa barootatti dhalootarraa dhalootatti kan waamamu kan dubbatamuuf kan barreeffamudha. Egaan jireenya gootota kanaarraa wanti nuti barannuuf hubannu yoo jiraate baroota jiraannu keessatti jijjiirama hunda hammate fiduufis ta'e bakka yaadne ga'uudhaaf wantooti nu barbaachisan eenyummaa amala gaarii irratti ijaarame kutannoo faayidaa dhuunfaarra faayidaaf bu'aa waloo barbaaduu fi kanaafis aarsaa barbaachisaa dhiyeessuuf qophaa'aa ta'uu akkasumas murannoo qabaachuu qofadha. Kanaafis hordoftoonni keenya akka irraa barataniif seenaa namoota jajjaboo kanneen jiruuf jireenya namootaa geeddaranii fi addunyaa sadarkaa tokko ol butuu danda'anii dhiyeessuun akka irraa barattan goona. Walumaa galatti qophii Finfinnee Maltiimiidiyaan mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhu qopheessee isiniif dhiyeessu kanarraa keessumaa dargaggoonniif dhaloonni haarofti egeree biyyaa ta'an warra kanaan dura daandii saaqan irraa barachuun fuuldura isaaniitti ofiif maatiif sabaa fi biyyaaf akkasumas addunyaaf waan gumaachuu jennee amanna. Dandeettii kennaa uumaa fi beekumsa barateen gargaaramuun saba isaatiif waan hojjeteen yookaanis laalaa fi rakkina saba isaa hiikuuf ifaajjiif tattaafata godheen akkasumas wareegama baaseen seenaa saba isaa keessatti boqonnaa miidhagaa qaba. Qooda gumaacheenis yeroo fi naannoo mara keessatti seenaan isaa ni himama. Namni kun waan hunda biratti dinqifamaa ta'e hojjechuun hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fiduun akka urjii bakkalchaatti ifee mul'achuu danda'eera. Inni gama aartiitiin waan hojjeteen waan bu'uureen yookaan xurree baaseen hawaasa keessatti jijjiirama addaa fiduu danda'eera. Kanaaf eenyummaan isaa bararraa baratti hanga'a akkasumas isin onnachiisan irraa barattu jechuunidha. Namni kun eenyu yoo jettan Abubakar Muusaa Wadaay jedhama. Abubakar Muusaa eenyu? Abubakar Muusaa jalqaba bara 1940moota keessa abbaa isaa obbo Muusaa Wadaay fi haadha isaa aadde Faaxumaa Hajii Alii irraa baha Oromiyaa godina Afranqalloo aanaa Oborraa Ona Dadar Araddaa Leelee gabaatti dhalate. Barruuwwan seenaa isaa irratti barreeffaman tokko tokko ammoo Abubakar Muusaa bara 1942 dhalatee jedhu. Abubakar akka of bareetti akkuma ijoollee biyyattii hedduu yeroo sanaa gara bakkeewwan barnoota amantiitti kennamutti imaluun barnoota amantii barachuu eegale. Carraa kanaanis hawaasa keessa sossoo'uu jalqabe. Yeroo kana barnoota amantii cinatti aadaa fi hooda, heeraa fi seera maanguddoon ittiin hojjetanii fi hawaasa ittiin geggeessan qoratee of barsiisuun hawwatame. Haala kanaanis afaanii fi seenaa biratti mammaaksa, sheekoo, geerarsa, mirrisaa, hibboo akkasumas waan dhageef arge sirriitti sammuutti galmeeffachuun dandeettii isaa kallattii adda addaatiin gabbifachuu danda'e. Abubakar Muusaa bara 1959tti Dadar irraa gara magaalaa Dirree Dhawaatti imale. Barri Abubakar Muusaa Dirree Dhawaa itti seene kun yeroo seedanni jimaa gara biyya alaatti keessumaa Jibuutii fi Yemenitti erguu haalaan ho'aa turettidha. Baay'ee odoo hin turinis Abubakar hojii barreessummaa fi to'annaa seedata ergiinsa jimaa irratti miindeeffame. Gama biraatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraachuun isaa Abubakar Muusaatiif carraa dandeettii afaan Arabaa kan barnoota amantii ittiin jalqabe daran cimsachuun barruulee fi kitaaban afaan kanaan barreeffaman baay'inaan argatee dubbisuun beekumsa isaa daran guddifachuuf haala mijaawaa isaaf uumuu danda'eera. Kana malees magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraachuun isaa afaan Somaaleetii fi afaan Amaaraa akka baratu isa godhe. Gama biraatiin afaanota kanneen barachuun isaa kun qooda guddina aartii afaan Oromootiif laate irratti hedduu isa gargaareera. Akkasumas hundaa'uun hawwisoo Afranqalloo ammoo Abubakar Muusaatiif beekumsaaf dandeettii akkasumas afoola afaan Oromoo umurii daa'imummaa irraa eegalee hawaasa isaa irraa baratee fi qomatti qabu hojiin agarsiisuu fi bu'uuraaf guddina aartii afaan Oromootiifis akka inni qooda gaarii gumaachuuf karra isaaf saaquu danda'e. Sossoo'insa jaarmee hawwisoo Afranqalloo kan hunda duuba galiin fiixa baate sana hundeessuuf taasifame keessattis qoonni isaa murteessaa ta'ee argama. Abubakar Muusaa Wadaay jechuun nama seenaan sossoo'insaaf hundeeffamne akkasumas guddinni Afranqalloo maqaa isaatiin malee hin kaafamnedha. Abubakar waayeloota isaa lama jechuunis Ismaa'il Muhammadii fi Alii Shabboo waliin ta'uudhaan jalqaba bara 1962tti hawwisoo urjii bakkalchaa kan jaarmiyaa hawwisoo Oromoo hundaaf hangafa ta'e magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hundeessuun gadi dhaaban.
Abubakar Muusaa sirnoota cunqursitootaa fi diinota afaanii fi aadaa Oromoo dhabamsiisuuf halkaniif guyyaa ijibbaataa turan dura dandeettii fi murannoon dhaabbachuun afaan Oromoo afaan boonsaa afaan akka barbaachisutti ittiin gargaaramuun danda'amu ta'uu isaa hojiin agarsiisuu danda'eera. Kanarraa kan ka'e guddinaaf dagaagina aadaa fi afaan Oromootiif bu'uura hin diigamne dhaabuun akkasumas aartii Oromoo fi uummata Oromoo kan sirnooti warreen eenyummaa hin qabne irratti duuluun afaan isa qabanii ukkaamsuun eenyummaa isaarraa mulquun lafarraa isa balleessuuf ifaajjaniitiif qabsoo geggeessaniin awwaattuu ta'anii rakkoof miidhama isaa addunyaatti labsuu kanneen danda'an gidduudha. Seenaa Oromootaa keessatti namoota maqaan isaanii qalama warqeetiin barreeffamu hedduu keessaa adda durummaan kan katabamu Abubakar Muusaati. Namni biyya isaatiif dhalatee saba isaatiif guddate kun guyyaa hiriyoota isaa waliin hawwisoo kana dhaabuuf murteessan irraa eegale halkaniif guyyaa dhimmuma kanarratti hojjechuu eegale. Kanneen fedhii fi dandeettii weellisuu fi sirbuu qaban faana dhawee miseensomsuu danda'e. Abubakar Muusaa warra weellisaniif walaloolee fi yeedaloota qopheessuun kanneen sirbaniif sossoo adda addaa baasuun walleelee agarsiisni ittiin jalqabuu fi ittiin xumuramu kanneen weellistoonni mata mataan weellisanii fi akka faaruutti tuutaan dhiyeessan haala yeroo fi fedhii uummataatiin wal taasisee qopheessuun yeroo gabaabduu keessatti tuuta urjii bakkalchaa bifa hawwisoo qabachiisuu danda'eera. Kana malees agarsiisa ayyaana iidaatii fi sirna adda addaa irratti dhiyaatan barreessuun walaloo dhimma sana calaqqisiisan baasee akka itti weellifaman godhuun hawwisoon urjii bakkalchaa yeroo gabaabduu keessatti kumaatamootaan akka beekamtuu fi jaallatamtu gochuu kan danda'e Abubakar Muusaati. Miseensota jaarmee hawwisoo kanaa ta'anii fi warra dheerinni yeroo miidhaginaaf seenaa isaanii hin moofessine akkasumas kanneen seenaan isaanii qalama warqeetiin barreeffamu dhalootarraa dhalootatti dubbatamuu fi saba isaaniitiif qaalii ta'an keessaa muraasi isaanii akka armaan gadiiti. Abubakar Muusaa, Ismaa'eel Muhammad, Adam Muusaa, Suleemaan Yusuf Ibrahim, Alii Shabboo Waadoo, Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf Adam, Saalii Muhammad, Alii Ahmad Ali yookaan Alii Tuchee, Abdallaa Muhammad Umar, Abdurrahmaan Yusuf Umar, Abubakar Muhammad Adam Muusaa, Ibrahim Muhammad Adam Muusaa, Yoonus Abdullaahi fi Abdullaahi Alishoo akkasumas Alii Birraafaa turan. Abubakar Muusaa jireenya isaa gabaabduu keessatti walaloo hedduu barreesseera. Kanneen itti weellifamanii hawaasa isaa keessatti jijjiirama guddaa fidanis akkasuma. Walaloolee namni saba isaa sirnoota garboonfattootaatiin cunqurfamee fi ukkaamamaa tureef sagalee ta'uu danda'e kun barreesse hedduudha. Isaan keessaa warra dheerinni yeroo miidhagina isaanii hin moofessine akka wal duraa duuba barreeffama qubeetiin muraasi isaanii abbaa keetii jennaa ansilaa sinsaamaa loosha ergoo caamaa as kottu siyyaamaa ansi jaalle yaa lubbuu too cingame baraan kophaa koo asheeta shumuraa loosha bishaan biraa azeeba timiraa jannanni si biraa bareeddu wayyaa bareechitu si birattiin ka'e koo yaa qajeelchitu bariitu ganamuu waaritu galgaluu na duraa mul'attaa yaada oolee hin bulu birraan naaf baree ililliin urgooyte dilii maaliin qaba rabbi kiyya gooyte guyyaan guyyaa dhanninuu ni agarramee waliinuu kee bareenni qaaliinuu na boochise kee amallinuu jaaluma jaallatan maaluma jaallatan dubruma yoo dhaban saabruma kottu yaa biiftuu tiyya if biran si qaba daawwitii tiyya suma daawwii qaba kottu yaa ilillii ansiifan weellisaa utaaltee yoo hin dhufne firraa hin callisaa kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabdee ati naan dubbannaan onnee too madooytuu naaf hin sossobamtu gootaa kee yaadadhu hireen katabamtu rabbi moo namumaa kan seera jallise haati teenya takkaa maal taddaan nu baase sin barbaada hogguu gadin teenya takkaa ballama naaf qabii eessattin si argaa yaa ifa uumamaa akka aduu iftaa yaanni kiyya sumaa yaada kee naaf himtaa zannubee zabuubaa bishaan dhandhama kee aayilii na fayyisaa si malee eenyumaa qalbii na wayyeessaa. Abubakar Muusaa walaloowwan armaan olii barreesse qofa miti. Muraasa isaanii akka fakkeenyaatti isiniif dhiyeessine malee. Walleeleen walaloo armaan oliitiin weellifaman sammuu durbaa fi dardara Oromoo keessatti sabboonummaa cimaa uumaniiru. Walleeleen kunneenis alagaa bohaarsuu irraa ittisuun jaalala walii horsiisaniiru. Wanta hundumaatiin olitti ammoo qabsoo bilisummaatiif taasifamuutiif akka of kaadhiman kakaasuu irratti qooda guddaa gumaachaniiru. Abubakar Muusaa seenaa haala hawaasa Oromoo keessa turee fi jijjiirama argamu mara yeroo yerootti walaloon galmeessaa tureera. Haalaaf taateewwan hawaasa Oromoo keessatti bara 1962 dura ture ammoo walaloo isaa
Yaa ilmaan afran qalloo maaliif tetteessanii dardara alagaa of cinaan agartanii afaan isaaniitiin kunoo wal faarsanii shamarran teenya tan karaa yaatulleen wanni weellisan bartan jaraati walleen jechuun dhaamsa dabarsuun seenaaf galmeessuu danda'eera. Hawwisoo afran qalloo keessatti qoonni Abuubakar Muusaa walaloo barreessuu, qindeessuu fi beeksisuu qofa hin turre. Abuubakar Muusaa daawwii haala yeroo calaqqisiisan barreesse, qindeessee namoota qooda irratti fudhatanis leenjisee ofii isaatiifis irratti hirmaachaa tureera. Dandeettiin biraa guddoon Abuubakar Muusaa hawaasa keessatti dhageettii fi jaalala guddaa ittiin horate ammoo sheekoo fi haasawa kolfaati. Yeroo beeksisaaf doyaa yookaan waltajjii irratti ol ba'u sheekoo fi haasawa kolfaa gaggabaaboo adda addaa fi jireenya uummata Oromoo hangaasan kanneen daawwattoota kofalchiisaaf gammachiisaa barnoota kennaniin daawwattoota bohaarsaa tureera. Kanneen dhiyeenyaan isa beekan akka jedhanitti akkaataan Abuubakar sirna agarsiisaattiin geggeessaa ture haalaan dinqifamaa, daawwattootas kan gammachiisuuf bohaarsudha. Fakkeenyaafis Abuubakar Muusaa jecha isaa Caalaa Caammaa jedhuun daawwattoota biratti beekama ture jedhu. Caalaa Caammaa mucaan cimaan odoo hin mucucaanne ce'ee cuncuna coree miicee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa afu dhufe isin cufa calji'a caqasaa jechuun waca galma keessaa ari'ee qalbii daawwattoota gama isaatti hawwata jedhu. Kana malees oduun yookaan sheekoon koflaa kan namni Oromootaaf qaalii ta'e kun daawwattoota ittiin bohaarsaa ture keessaa tokko ammoo haala qilleensaati. Kunis qilleensi boruu mi'eessoorraa karaa ciroorraa gara baddeessaa, baddeessaan gama hirnaa, sana booda karaa dirree dhawaa sosso'a. Kana booda qilleensi bubbee kaasuun waan akka walaandoo fakkaatu darbee buusa. Gama Arsii duumessi hin jiru. Haa ta'u malee galaanni dhufuu hin oolu. Gara galgalaa adda namoota garii irratti dafqatu argamuuf ta'a. Kunis kan mirqaanaa ta'ullee hin beekamu. Oowwii guyyaa kan irraa olii kookaa-kollaa tokko nama obaasa. Kan irraa gadi buna baddeessaa sinii takka nama feesisa. Waarii booda yoo haalli qilleensaa isinitti jijjiirame ana dooktara keessan 9 seeqaan mari'adhaa. Tajaajilli kootiis bilaashi jechuun daawwattoota isaa bohaarsa jedhu kanneen isa beekan. Abuubakar Muusaa yeroo haala kanaa fi kana fakkaatan jechootaan miidhagsee ibsutti Oromoota yeroo sana kanneen afaan isaaniitiin adda fagaataniif raajii ture. Dandeettii isaa dinqisiifachuun jinniitu afaan isa barsiise jedhanii warri haasa'an hedduu turan jedhama. Abuubakar Muusaa nama gaafa afaan Oromoo afaan qottuutti jedhamaa ture sana karaa hedduun agarsiisuu danda'edha. Abuubakar Muusaa guddina afaan Oromootiif wanni inni laate lakkaa'ame hin dhumu. Walaloo, sheekoo, haasaa kolfaa bira darbee asoosama gaggabaaboo kan barnoota adda addaa laatan kanneen haala jireenya hawaasa Oromoo calaqqisanii fi dagaagina afaan Oromoo beeksisan hedduu barreesseera. Akkaataan Abuubakar Muusaa asoosamoota isaa keessatti haalaa fi yaada ittiin ibsu kanneen dhaggeeffatan humna miiraaf qalbii booji'uudhaan yaadaan fudhatanii deemuu qabu turan. Barreeffama Abuubakar Muusaatiin barreeffaman hedduu keessaa asoosamni mata duree lubbuu abbaa dhabde jechuun inni barreesse tokko yoo ta'u, Abuubakar barreeffama kana osoo hiree maxxansiisuu hin argatin addunyaa kanarratti dhiisee biraa deemeera. Baradiin afaan Oromootiin dubbachuun salphina namatti fakkeessaa ture sana keessatti Abuubakar afaan kanaan dubbachuun, weellisuun, bohaarsuu fi asoosamuun akka danda'amu hojiin agarsiisuus danda'eera. Hojiin isaas ilmaan Oromoo afaan isaaniitiin akka boonan gochuus danda'eera. Abuubakar Muusaa hojiiwwan isaatiin onnee, sammuu fi qalbii Oromootaa keessatti sabboonummaan akka biqilee dagaagu gochuun fedhiif ifaajjii diinaa kan Oromummaa dhabamsiisuuf taasifamu naaffisuu danda'eera. Walumaa galatti amma hawwisoon afran qalloo hacuuccaa diinaatiin adda hin faca'initti Abuubakar Muusaa walaloo, sheekoo koflaa fi daawwii fi wanneen kana fakkaatan baay'ee barreessee hojiirra oolchuus danda'eera. Gochaa seenaa qabsaa kanaan akkuma hawwisoon urjii bakkalchaa walleelee Oromoo kan ammayyaatiif haadhoo taate hunda Abuubakar Muusaas ogbarruu afaan Oromoo ammayyaatiif abbaa ta'uu danda'eera. Abuubakar Muusaa walaloo yaadannoo hundee Amartaqii Sheek Mohaammed Rashiidiif jecha barreesse Alii Birraa sagalee bareedduu isaatiin sirbeera. Walaloon sirba kanaas yaa hundee bareedaa yaa fiixee miidhagaa mara bishaan lagaa kan jedhu ture. Kana malees walaloo Abuubakar Muusaa barreesse Alii Birraa sirbe hedduu keessa kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan kan jedhu, sin barbaada hogguu gadin teenye takkaa amma leeleelee kan jedhu, wal arguun waa hin oolu yaada keetiin shororkaawi kan jedhaniif kanneen biroos barreessee ture. Adoolessa 23 bara 1973
Hayilasillaaseen olola Maqaadishoo keessaa itti ol xiixurraa gurra hawaasaa maqsuuf jecha magaalaa Harar keessatti tamsaasa raadiyoo irraa qophii afaan Oromoo jalqabsiise. Yeroo kanatti Abubakar Muusaa raadiyoo Harar keessatti Shawaaluul Mangistuu, Abduu Muhammad yookaan Abdii Qophii, Muhammad Ahmad yookaan Muhammad Qophii fa'aa wajjin qophii afaan Oromoo irratti miindeeffamuun hojjechuu eegale. Abubakar carraa argate kanatti fayyadamuunis fedhii isaa kan afaanii fi aadaa Oromoo guddisuu of qusannaa tokko malee itti fufe. Sagantaaleen isaa kanneen kolfa keessaan saba isaatiif ergaa dabarsanii fi barnoota laatanis yeroo gabaabduu keessatti beekamtii argachuu danda'an. Keessattuu qophii torbanii kan takka wajjin kofalluu, jettuun, sheekoo, hibboo, mammaqsaa fi waan garaagaraa miidhagsee dhiyeessuun onneef qalbii dhaggeeffattootaa booji'uun fudhachuu danda'eera. Abubakar Muusaa Wadaay galgala adoolessa 12 bara 1977 sagantaa qophii isaa gaafa sanaa yeroo xumuruttis kan kutte gundoo kan hafte guddoo himanii fixanii birumaa lixanii jechuun dubbatee goolabe. Jechi Abubakar Muusaa yeroo sagantaa isaa xumuru dubbate sun waan isa mudachuuf jiru kan raage fakkaata. Galgaluma sana isaa galatti hiratu naannawa waajjira raadiyootti rasaasa diinaatiin rukutamee wareegame. Hayyicha afaanii fi aadaa Oromoo Abubakar Muusaa osoo kennaa fi dandeettii lakkaa'amanii hin xumuramne qabuun hojjetee hin quufin umurii 35tti akka kichuu cabee hawwii fi abdii isaatiin adda ba'e. Gocha ajjeechaa hammeenyaa diinotaan Abubakar Muusaa irratti raawwatame kun hayyuu beekumsa afaanii fi aadaatiin qixxee hin qabne uummata Oromiyaa irraa isa galaafate. Kan baay'ee nama gaddisiisu reeffa isaa kaasuuf namootatti dhiyaatan hunda akka ittiin dhiyaanne irraa dhowwanii raasatti akkuma kuffisanitti reeffi Abubakar haala akka bulu taasifame. Waraabessis diina tumsee foolleen uummataa lafee morkotaa roorroo Abubakar Muusaa hunda nyaatee waan fiteef ganama lafee miillaa, mataa fi harka isaa qofa arganii walitti qabuudhaan qaamayyoo Oromootaaf biyyaa qabsaa beekaa sabaa awwaalan. Abubakar afaanii fi aadaa Oromoo guddisuuf tattaaffii inni godhee fi qoonni gumaacha seenaa qabsoo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti gulantaa olaanaa qaba. Inni bira wareegamullee hojiin isaa hin duutu. Walleelee walaloota isaatiin weellifaman keessaan abdiif jiraatti. Akkuma beekamu irra hedduun namaa ofiif dhalatee, ofiif guddatee, garaa ofii guuttatee, taayitaa ofiitiif dursa kennee, saba isaa gurguratee, ofiif jiraatee, uummata isaatii fi biyya isaatiif osoo homaa tokko hin fayyadin du'a badde du'a. Namni akka Abubakar Muusaa Wadaay garuu biyya isaatiif dhalatee, saba isaatiif guddatee, uummata isaatiif qabsaa'ee, faayidaa mataa isaatiif osoo hin ta'in kaayyoo lammii isaatiif dararamee walqixxummaa fi bilisummaa uummata isaatiif quuqamee fedhii saba isaa guutuuf tattaaffii osoo godhu dheebuu bilisummaa osoo hin bahin hadhaa du'aa gootummaan dhandhamee wareegama. Abubakar Muusaa fi namoonni seenaan isaanii haala olii kanatti ibsamu saba isaanii biratti bararraa baratti kabajaaf dinqisiifama guddaa qabu. Kanaaf Abubakar Muusaa hojii hojjetee fi gumaacha gumaacheen uummata Oromootiif inni qaaliidha. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa Abubakar Muusaa gumaacha gaarii hojjetee darbeen maqaan isaa boollaa olitti dhalootarraa dhalootatti ni dubbatama. Seenaan isaas ni barreeffama. Seenaa gooticha Abubakar Muusaa irraa waa hedduu akka barattan ni amanna. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Adaanaa Tasfaayiiti. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Marsaalee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Seenaa namoota gumaacha gaarii gumaachan irraa dhalooti ni barata jettan yoo jiraate gama iimeela keenyaatiin finfinneeraadiyoo@gmail.com nuuf ergaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.